nama waan nyaatu beekan waan gattaa'uun gaafatan akkuma Oromoon jettu sani. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kana sin daawwatan hundi keessan bakka jirtan nagaa fayyaa qabaadhaa isin jecha eega isin irraa babbanne turree jirra. Kanaaf warraan tana maal qabatanii dhuftan jechuun keessan hafan qabu. Waan nuti qabannee dhufne akkuma duratti xiqqisho laaltanii turtan san mee hawaasni keenya garam deemu jirra yaa ummata keenya garam deemutti jirra. Warroonni gartee biyya namaa keessa jirtan haadhaas ta'e abbaas ta'e obboleeyyan kiyya ilmaan isin irraan tana biyya namaa dhaltanii biyya keessatti ergitan bifa kanaan gartee biyya irraa yaa'u jira jechuudha. Arraan tana yoo laaltanii agartan daa'imni kun mee daa'ima kana walumaan haalaan dhume daa'imni kun eessa akka jiruu fi bakka tam haram akka deemu jiru mee waan isin jirtu walumaan dhageenyu san booda yaada keenya kannannaa jechuudha. Suuti gara namaas yoo femoo ifuma keetiif karbatti itti yaaddii deemte. Yaani nama suuti yaani jeesi yoo femoo itti yaaddii tumaniin deemattee namaan ni yaaneette. Wal mari'attanii. Nagaa Rabbi isaa keessa jira. Du'aa na godhaa jira. Naalammaan tana daa'ima kana daa'imni kun yoo xiqqaate waan umriin si amata 9-10 jechuudha. Amata 10 obboleessoo asirratti waa lamaan dubbachuu fedha. Daa'imni biyyatti gartee bifa kanaan biyyarraa kayaa'aa jiru jechuudha. Waa lama tokko haadhaa fi abbaan biyya namaa keessa jiraatanii biyya namaa keessa dhalanii biyya namaarraa erganii yookaan warra akkootti yookaan warra gartee firaatti yookaan gartee kanatti gartee guddachaa jirtu jechuudha. Sini galee haadhaa fi abbaan mana hin jirre mooraan jirre santu bifa kanaan yaa'utti jiraa jechuudha. Sini galee lammaffaa ijoollee xiqqishoo akkanaa ganda keessaa dallaalonni jechuudha. Dallaalonni itti haasawanii mari'achiisanii ammaan tana achis geessinaa jaanii daa'ima kana fuudhanii deemanii jechuudha. Mee amma daa'imni kun maal beeka? Mee gaara kana beheetuma biyya sanis dhaqee hojjeta. Mee tana araba kamtu hojjechiisa bakka. Mee ilmoo xiqqoo kanaa tana araba kamtu hojjechiisa dhugaa Rabbi dubbachuudhaaf. Isin galee yaa obboleessoo warri dallaalaatis lubbuu namaatiin taphatinaa. Warri dallaalaa lubbuu namaatiin taphatinaa. Sana qofaa miti. Mee warri ilmaanii haadhaa fi abbaan mee Rabbi hubate amma ijoollee ilmoo tana yookaan haadha abbaan si wajjin jiran taha yookiin immoo biyya namaa keessa ta'aniiti erganii tahaa jechuudha. Mee naafiyati ijoolleen teenya maalirra jirti? Daa'ima keenya hangam quba qabna? Nuti warri biyya namaa taa'ee biyyatti ilmaan qallabaa jiru. Ilmaan keenya akkoo bira, eessummaan bira, obboleettii bira, haboo bira, adaadaa bira, akkoo bira ta'anii kan guddachaa jiran akkamii guddachaa jiran? Nuti haram deemu jirra. Hawaasa keenya garam deemu jirra. Tuni gaafiidhaa jechuudha. Daa'imni kun har'aan tana bifa kanaan deemu jira. Manarraa kee yoo xiqqaate amma gaara keessa jira qaaxa qote jechuudha. Gaara suudii keessa jira tarii bakki kun jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya kanarra jira haram deemu jira. Bira kutaa tana qofaa miti. Tatanatti aantu muciyyoo tana arguu jirtan. Muciyyoon tuni miskiintitti miilaan lafa deemtu. Tahumaa takka hin qabne jechuudha. Rabbiin garuu gaafa sirraa jijjiiruu fedhe. Akka fedhe godhee tufasee jira. Amma daa'imni kun tagaara keessa deemaa jirtuu fi tunis umriin isaanii waluma dhiyaata. Uumaan akka takkaati jechuun kun. Arra muciyyoo tana sababa fuula kaameeraa keessa dhufuudhaatiin Rabbiin carraasii tolchee moodeelistii biyyaa taatee jechuudha. Carraadha. Wanni kun hundinuu jechuudha. Muciyyoon tun arraan tana fuudhamtee haga gartee badhaasa adda addaa argachuudhaaf miliyoona 3 warra gartee isii badhaaseetu jira jechuudha. Isiin tun arra jijjiiramte jechuudha. Sini galee garuu ammoo isaan lachuu ijoollee daaddaa takkaati taan carraan biyyaa baaseeti kana gaara keessa oofaa taan ammoo qe'umatti carraa tolcheetiti bifa kanaan moodelistii biyyaa godhee isii badhaasa. Kana jechuun hireedha. Hiree immoo Rabbi nu haa tolchuun kadhaadha. Kanaaf hiree teessan Rabbi isin haa tolchu. Teessan isin tolchee ta ilmaan keessanillee hiree teessan Rabbi isin haa tolchuun kadhaadha jechuudha. Kana bira yeroo kanatti tarkaanfannu garam deemu jirra jechuudha. Daa'ima kanaa kana eenyu keessaa dhufee faca'ee lafa jira. Daa'imni kanaa kun eenyu keessaa horame yoo jennu taate nama waan nyaatu beekan waan gattaa'uun gaafatan akkuma Oromoon jettu sani ijoollota har'aan tana rakkoo tana uumaa jirtuu fi daa'imman gartee osoo umriin hin geenye karaa malee yaa'aa jiran kanaa fi warroota keenya rakkoo adda addaa dhiibbaa adda addaa fi walii godhaa jiru kana gulaaltu eenyu keessaa dhufanii jettee yoo laaltu
arrame manguddoo akkanaatu narra maal jira mee dhageeffadhaa manguddoo tan Okay, amma si agarra bakka amma baqaansi jaaladha rakkoo qabu okay yaa amma sin jaaladha rakkoo qabu halka kana waliin ciifna no yaa halka kana yoo rabbi jedhu waliin seexna waliin ciifna yaa us aboo amma namni hundinuu akkasanii jirtan jechuudha namni hundi tiktok irra wanni kuni paablikaa namni agarra hin jiru meemma jaarsi umrii isaa hagana gahu kun jaarsi umrii isaa hagana gahu intala tana ta akaakoo ta'uuf jechuudha mumjiroo tana akaakoo ta'aaf jechuudha akaakoo yoo xiqqaate at least akaakoo ta'aaf jechuudha arra paablikaa irratti bahanii miidiyaan kun waan nu godhaan jirre hin qabu bar yaa ummata keenya guddaa keenyaa salphina keessa jira xiqqaan keenyaa salphina keessa jira karam itti deemu jirraan gaafidha karam itti deemu jirraan gaafidha meef gaafadha arra gaafa jaarsi kuni asirra taa'ee bifa kanaan akkanatti waan silaa isan fakkaanne afaan isaatiin dubbatu waan silaa umrii isaatiin walitti hin deemne asirra taa'ee dalagu mee maal jennaan yaa obboleessoo dhugaa dubbachuuf karam akka deemu jirru gaafa guddaan keenya kanaa jechuun xiqqaa keenya maal irraa gaafa guddaan kana xiqqaadhaaf maal jettame ergaa kam dabarsu jira asirra taa'ee jechuudha isin galee kanaaf hawaasni keenya wallahi nama jibbisiisaa jechuudha wanni hawaasni keenya keessa jiru wanni guddaan keenya dalagu jiru wanni xiqqaan keenya dalagu jiru wanni dargaggeessa keenya dalagu jiru wanni dubartiin keenya dalagu jirtu waan addaati social media namni hogguutti fayyadamu waan isa fakkaatu dandeettii isaa beekamtii isaa waan beeku jechuudha beekumsa isaa san fideetii asirra gurgurata jechuudha arra gabaadha wanni kun magaalaadha ummanni ammoo bizinesaaf waan kana dalaga bizinesaaf waan kana banee bizinesa irraa hojjechaa jira jechuudha isin jala arra hawaasni keenya ammoo gaxaantummaa wasaqummaa fi gadgalummaa waan isaan hin fakkaan waan amantii fi aadaa keenyaas hin fakkaanne hawaasni keenya xiqqaa fi guddaan kanarratti hojjechuu jira jechuudha. Arraan tana sooshaal miidiyaa kanarratti hojjechaa jira jechuudha. Gaafa kana haram deemu jirra. Haram deemu jirra. Obboleessoo rabbi nu haa qabu rabbi nu haa qajeelchu wallahi akka nuti jirru kun akka nuti keessa jirru kun dhaloota dhufuuf rakkisaa dhaloota dhufuuf rakkisaa arraan tana nuti dhaloota kana manguddoo kana tana nu dhalchee tanaafi dhaloota egaa dhaloota bubbee taanee argamne jechuudha. Hee laanuu abbaa keenya akkana guddaa keenya akkana kan nu dhalchee kana sanii fi arraan tana ilmaan isaa haga gartee qaama saalaa walirraa ciruu fi ciibsanii wal halaalchuu fi keessaa fi alattis gocha suukannee isaa ilma namaa irratti wanni hojjechaa jiru bakka keessaa gad dhuftee murteessaadha jechuudha. Nama asirraa alattee murteessaadha jechuudha. Amma warri kana dalagu jiru kun guutuun isaanii baakgiraawundii isaanii eenyurraa akka dhufan eenyu keessaa akka dhalatan shakkii takkan qabu waliin nama gaafachiisu jechuudha. Isin galaa miti. Kanaaf warri waan akkanaa dalagu jiru warri saba keessatti hawaasa keessatti waan fokkisaa kana hojjechaa jiru guutuun isaaniitu baakgiraawundii isaanii yoo qorattan ummata bakka irraa dhufee fi bakka itti deemu hin beekne irraa warra dhufeedha jechuudha. Kanaaf ummata keenya nuti rakkina kana keessa jirra. Rakkinni kun gara fuulduraattis itti deemaa jira. Guyyaarraan guyyatti waan kana haga danda'ametti dhiibbaa irra godhamee wanni kun namoota waan akkanaa dalagu kana tarkaanfiin irra fudhatamee seeraan safuu cabse taanaan amantii cabse taanaan wantoota hawaasa laaqu wantoota hawaasa jijjiiru kana gartee kana dalage taanaan namni qixa sirriitiin itti gaafatama qabaachuudha qaba waan sodaachuu qabaachuudha qaba jechuudha. Kanaaf dhumarratti dubartoonni keenya biyya adda addaa keessa jirtan rabbi haala isin haa mijeessu immoo ilmaan keessan ijoollee teessan dhugaa rabbii dubbachuuf bakka jirtuu fi bakka isin jiraachaa jirtu akkaataa isin guddachaa jirtu quba qabaadhaa. Dubbiin nyaachisanii obaasuu qofaa miti. Qoonqoo uffata irraa jijjiiruu qofaa miti. Sammuu isaanii ijaaruudha jechuudha. Ara dhaloonni dhufu sammuu akkamiin akka dhufu taa'u si sodaachisaa jechuudha. Isin galaa miti. Obboleeyyan keenya dhaamsa kiyya kan irraaf qabu kanaaf viidiyoo tana laayik godhaati waan irraa hubatan jeetiin amana galatooma
هنقص عن تابراتي ولد ابنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.